Nagaan isii bata daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa Yooko Doktor 724 Ethiopian Broadcasting Corporation fi Dream Health PLC waliin ta'uudhaan qophii waa'ee fayyaa qopheessinee isiniif dhiyeessinu kan torbaniitu amma jalqabeen waliin turaan afeerraa kooti. Dr. Naahoom gurum qabadhee yaadeen jira. Dr. asitti argamu keetiif guddaan si galateeffadha. Ana dhufu. Anaan baga nagaan eegdabdi. Har'ammoo waa'ee Hordoffii Ulfaa walii wajjin ilaalla. Addunyaa keenya kana keessatti gaa namni baay'eetu umurii muraasa keessatti ulfaa'ee mucaan dhalata. So ulfaa gaafa yaadnu immoo hordoffiin ulfaa akka hakiima tokkotti bu'aa guddaa kan qabu beekna. Kanaaf uummata keenyaa fi hordoffiin ulfaa bu'aa akkamii akka qabuu fi hordoffii ulfaarraa maal akka eegan ilaalla. Gaaffii kamiyyuu qabaattan immoo 724 irratti bilbiluu dandeessu. Egaa mee Dr. Hordoffii ulfaa gaafuma jennu maal jechuu keenya? Tole abdii galatoomii. Egaa hordoffii ulfaa yoo jennu maal jechuudha? Yeroo baay'ee jechoonni afaan Ingiliffaarraa gara afaan Oromootti kan hiikaman ofumaan of ibsu yeroo baay'ee. Kanaafuu amma fakkeenyaaf afaan Ingiliffaan gaafa yaabnu antenatal care jenna. Inni kun namaa galuu dhiisuu danda'a. Garuu gaafa afaan Oromootti hiiknu hordoffii ulfaa isa jedhutti waan hiiknuuf akkuma afaan jechisaa of ibsu haati tokko ulfa isheef hordoffii isheen gootu jechuudha. Hordoffiin kun otoo hin da'in ta'uu danda'a, erga deessee booda ta'uu danda'a yookiin immoo ulfa taatee hordoffii gootu jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti hordoffiin ogeessa fayyaa biratti ulfaaf taasifamu hordoffii ulfaa jennee waamuu dandeenya. Inni otoo hin ulfaa'iniin dura ulfa taatee yookiin immoo ulfaan boodallee taasifamu walumaa galatti hordoffii ulfaa jennee waamuu dandeenya jechuudha. Akkuma jechisaa of ibsu jechuudha. Egaa hordoffiin ulfaadha. Nuti baay'ee namoonni akka dafanii jalqaban dhiibna yeroo baay'ee hordoffii ulfaa jalqabaa, hordoffii ulfaa godhaa, hordoffiin ulfaa baay'ee barbaachisaadha jenneeti namootatti himna. Garuu hordoffiin ulfaa maal buusaa fi haadha ulfoofte tokkoo fi gaafa jennu garuu yeroo baay'ee hin himnunna. Mee hordoffiin ulfaa irraa maal argatu harmooliin gaafa hakiima bira dhaqan? Haa ta'u egaa mee otoo faayidaa isaa sitti himin dura lakkoofsa wayiin sitti bara 2015 qorannoon godhamee jira. Bara 2015 jechuun waggaa 5 dura jechuudha. Bara 2015 qorannoon kun dhaabbata fayyaa addunyaatti kan taasise. Maal jedha qorannoon kuni? Haadholiin 300,000 ol sababa ulfaan wal qabateen lubbuu isaanii dhabaniiru. Daa'imti miliyoona 2.4 ta'an garaatti du'aniiti kan dhalatan. Kanaafuu daa'imti miliyoona 2.4 fi haadholiin 300,000. Egaa kun lakkoofsa guddaa baay'ee kan ta'an sababa ulfaan wal qabateef lubbuu isaanii dhabaniiru jedha bara 2015. Isa kana keessa baay'ee kan nama dinqu parsantii 99 biyyoota guddataa jiran keessatti kan uumame. Parsantii tokko qofa biyyoota guddatan jennee waamnu keessatti kan uumame jechuudha. Egaa inni kun maalidha? Hordoffii ulfaa gaarii qabaachuu fi gaarii qabaachuu dhiisuudha. Waan biraa homaa saayinsii biraan qabu. Sababiin garaagarummaan lakkoofsa kanaa parsantii 99 biyyoota guddatan keessatti ta'uunsa biyyoota hordoffii ulfaa gaarii qabanii fi kan gaarii hin taane qaban jechuudha. Kanaafuu hordoffiin ulfaa faayidaawwan baay'ee qaba. Faayidaan kun haadha kan miidhu, daa'ima garaa jirtu kan miidhu, uummata kan miidhu, ogeessa fayyaa illee kan wal qabatu jechuudha. Haadha fayyada, daa'ima garaa jiru fayyada, uummata illee fayyada. Akka biyyaatti faayidaa garaagaraa qaba. Inni jalqabaa safe motherhood kan jennu jira. Daa'imtii fi haati fayyaa akka taatu yookiin immoo complicationii garaagaraa kan qaban fayyaa akka ta'an daa'ima fayyaalessa akka deessu isheenis akka fayyaa taate taasisaa. Kanaan ala immoo dhaabbileen fayyaallee
akka dhaabbileen fayyaa illee akka namoonni baay'een haati fayyaa taatee daa'imtii fayyaa taatee biyya keenya keessatti haala amma jiruun wal qabatee dhaabbileen fayyaa illee humnaa ol dhukkubsattootaan akka hin guutamne taasisaa. Kanaan ala immoo daa'imti fayyaan haati fayyaan uummata keessa yoo jiraate akka biyyaatti illee faayidaa guddaa waan qabaatudha jechuudha. Faayidaa isaa soshaalii uummata keessatti fayyaan wal qabatee poolitikaan wal qabatee waan garaagaraa wal qabsiisnee waamuu dandeenya faayidaawwan waan kana qabaachuu jechuudha. Walumaa galatti ulfaa wal qabatee hordoffiin taasifamu faayidaa guddaa haadhaafis ilmoofis uummataafis akka mootummaatti illee waan miidhaa faayidaa garaagaraa qaba jechuudha. Egaa faayidaa hordoffii ulfaa gaafa yaannu inni jalqabaa nuni sirriitti itti yaannu haati sun ulfi kun miidhaa maaliirratti uuma? Inni jalqabaa. Inni lammaffaa mucaa dhalatu sun immoo mucaa fayya qabeessa akka inni ta'u akkamitti gochuu danda'a kan jedhudha. Mee hordoffii ulfaa keessatti wantoota haati irraa benefit gootu maal faatu jirame maal argitu fakkeenyaaf lubbuu haadha hambisuu danda'a. Haati akka isheen hin miidhamne gochuu danda'a kan jedhu. Akkasumas immoo mucaa fayyaa qabutu dhalachuu qaba jennee gargaarsa gochuudhaaf. Haa ta'u egaa haadhaaf bu'aa maalii fidaa? Walumaa galatti haati fayyaan ilmoo fayyaa akka deessu kan taasisu hordoffiin kun jechuudha. Yookiin immoo riskiiwwan komplikeeshiniiwwan hin barbaachisnerraa ishee hambisuu danda'a. Yookiin immoo ishee hambisuu qofa otoo hin taane dafnee akka waan sun irratti baramee yaala barbaachisaa ta'u akka argattu ishee taasisa ulfaa wal qabatee jechuudha. Kan biraa immoo uumamaan ulfi yoo salphisne waan baay'ee salphaa ta'edha. Maaliifiyyuu abaabileewwan akaakileewwan keenya laga deemanii achitti da'anii gara manaa ni galu yeroo baay'ee durii kaasee waan dhagaa turreedha. Yoo waan cimaa goones addunyaa irratti wantoota cimaa ta'an keessaa tokko ulfaadha jechuudha. Gaafa cimee dhufu rakkina guddaarra nama ga'uu danda'a. Haadhas ilmoos rakkina guddaarra nama isaan kana hambisuuf kan gargaaru hordoffiin kun. Walumaa galatti maalidha? Namoota kaataagoriidhaan kanneen riskii guddaa qabaatan dafanii waan irratti uumamuuf deemu sana hambisuuf kan haadholii fayyaalessa ta'an ammoo fayyaalummaa isaaniitiin akka itti fufan haga dhumaatti isaan gargaara jechuudha. Yeroo tokko immoo qorichoonni garaagaraa kennaman jiru daa'ima kana sirriitti akka fayyaa ta'uuf kan ofiis uummata isaas fayyadu haadha isaas maatii isaas kan fayyadu akka ta'uuf gara kan kennaman ni jiru qorichoonni isa kennuufiif nama gargaara jechuudha. Walumaa galatti fayyaa akka taatu kan taasisudha. Maybe diiteelii isaa gaafa dubbannu booddeerraa yeroo akkanaatti waan akkana yeroo akkanaatti sirriitti ibsuu dandeenya. Baay'ee galatoomii. Meegaa hordoffii ulfaa sila akka jennu namoonni tokko ji'a 5tti jalqabu namoonni tokko ji'a 4tti namoonni tokko immoo cirumatuun jalqabiin kan dahan illee jiru. Amma akka biyya keenyaatti lakkoofsi namoota hordoffii ulfaa godhaa jiranii guddataa jira. Reetiin isaa ol ka'aa jira jechuudha. Kan waggaa 10 har'a namoonni mana yaalaa deemaniiti kan isaan hordoffii gochaa jiran gaariidha jechuudha lakkoofsi jiru. Kan ciruma isaan goone ni jiru. Hordoffiin ulfaa yoom jalqabamuu qaba? Tole egaa aayidiyaalii egaa kan dhaabbanni fayyaa addunyaa lafa kaa'u dhaabbata fayyaa addunyaa otoo hin taane ministeera eegumsa fayyaa biyya keenyaa illee kan biyyoonni garaagaraa irratti walii galan haati tokko hordoffii ulfaa eegaluu kan qabdu otoo hin ulfaa'iin dura. Otoo hin ulfaa'iin dura kan hordoffiin ulfaa eegalamuu qabu jechuudha. Kuni maaliif nama gargaara? Wantoonni dhibeewwan ulfaa wal qabate nama saaxilan baay'eetu jiru. Rakkina guddaaf nama saaxilan baay'eetu jiru. Kanaaf isaan kana hambisuuf jechuudha. Fakkeenyaaf haati tokko otoo hin ulfaa'iin dura umriin ishee xiqqaadha yoo ta'e akka hin ulfoofne gorfamti yeroo sanitti jechuudha. Isheen ulfaa'uu barbaadde ogeessa fayyaa bira deemtee gaafa gaafattu umriin kee hin geenye waggaa haganaa ture jechuu ni danda'a. Inni kun teenage pregnancy kan jedhamu hambisuuf jechuudha. Umriin ishee baay'ee guddaa yoo ta'e
kana jechuun maalidha waggaa 40 ol 45 ol yoo ta'e yeroo baay'ee waggaa 40 ol yoo ta'anii umrii wal qabatee dhibeewwan namatti dhufan jiru isaan kun sitti dhufu jedhee waan jiru ogeessi fayyaa ittimee yoo ulfoofte wayyamoo yoo hin ulfaayin wayya kan jedhu ittimuu danda'a. Kan biraa ammoo qaamni seellee gaafa ilaallu baay'ee furdoo yoo taate furdina kana hir'isi jechuu ni danda'a ogeessi fayyaa. Otoo hin ulfaayin dura kana gaafa ulfooftu rakkina guddaarraan gahuu danda'a. Baay'ee furdachuu qofa otoo hin taane baay'ee illee huqqachuu. Niwutirientiiwwan garaagaraa qaama keessa kan argaman xiqqaa yoo qabaatte isa dursanii kennuufi ogeessi fayyaa kennuufi danda'a. Akkasumas anemia kan jedhamu hir'ina dhiigaa gaafa qabaatte dafnee inni sirraa'uu qaba otoo hin ulfaayiniin dura jechuudha. Kanaafiyyuu isaan kana fakkeenyaaf haati tokko dhibeewwan akka HIV qabdi yoo ta'e dhibeewwan quunnamtii saalaan daddarban qabdi yoo ta'e kanneen yaalaman yaaluu kan hin yaalamne ammoo qoricha daftee eegaluu kan akka HIV qoricha daftee eegaluu qabdi jechuudha. Kanneen ogeessi fayyaa ulfa seerratti rakkinni booda akka hin uumamneef dursee waan itti himuuf otoo hin ulfaa'iin dura haati tokko kan hordoffii ulfaa eegaluu qabdu jechuudha. Baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a biyya keenya keessatti isa kana appilaayi gochuuf haala jiru wal qabatee appilaayi gochuuf rakkisaa ta'uu danda'a. Otoo hin ulfaa'iin dura kan eegaluu qabdu. Erga ulfooftee booda yoo eegaluu barbaadde ammoo torban 12 dura ji'a 3 dura haati tokko akkuma ulfataatee yookiin immoo marsaa laguu ishee isa dhuma guyyaa itti argite kaasee kan lakkaa'amu torban 12 keessatti yookiin ji'a 3 keessatti mana yaalaa deemuu qabdi. Ji'a 3 keessatti mana yaalaa deemuun kun maaliif nama fayyada? Tokkoffaa ulfi kun ulfa isa sirriidha kan jedhu beekuuf nama gargaara. Ulfi isa sirrii hin taane kan jedhamu ni jiru. Fakkeenyaaf ulfa gadaamessaan alaa yookiin immoo molar pregnancy waan jedhamu ulfa sirrii hin taane waan garaagaraa jira waan ta'eef isa kana beekuuf nama fayyada jechuudha. Guyyaa see hin yaadattu yoo ta'e guyyaa sanii kaasee kan lakkaa'amu ultrasaawundiin dura ka'u ji'a 3 keessatti ji'a 4 keessatti ka'amu guyyaa beekuuf sirriitti nama gargaara. Ultrasaawundiin boodarra ji'a 9 ji'a 8 keessatti kaafamu guyyaa beekuuf nama gargaara. Da'umsaaf guyyaa beekuun baay'ee nama gargaara. Daa'ima 2 yoo qabaatte kana ultrasaawundiin dafanii ilaaluun ni danda'ama daa'imni lakkuu yoo ta'e lakkuu qofa hin taane daa'ima 3 illee 4 illee ta'uu danda'a. Isaan kana beekuuf dafanii eegaluun nama gargaara jechuudha. Qorannoowwan garaagaraa kan fincaanii kan dhiigaa kan taasifamu jira. Dhukkuboota quunnamtii saalaan daddarban dhiibbaan dhiigaa ni ilaalama sukkaarri ni ilaalama. Kanaafiyyuu isaan kana ilaaluuf dafanii torban 12 keessatti kan eegaluu qabanii. Kan biraa erga torban 12 ji'a 3 keessatti ilaalamtee booda yeroo durii focused antenatal care kan jedhamu. Egaa isatti hin deebina doktor. Egaa kan jalqabuu qabanii yoo danda'ame utuu ulfaayin dura. Yoo immoo ulfaan immoo yoo baay'atee ji'a 3 keessatti qabu. Egaa siikwensiin isaa maal akka ta'e walii wajjin ilaalla. Oduu dhaggeeffannee walitti deebina daraartuun oduu qopheessitee jirti. Egaan daawwattoota keenya turtii muraasa booddee wal arginaa waa'ee hordoffii ulfaa irratti turtii nuun gochaa jirru itti fufaa Dr. Naahoomii waliin turtii muraasa booddee wal arginaa. Amma sittuu gaaffii yoo qabaattan 784 irratti bilbilaa.